Meetiin kan dhalatee Jimmaadha. Jimmaatti dhaladhee ja'affaatti Addis Ababaatti dhufe. Achiin booda abbaan koo BBC hojjeta ture wanta ta'eef achiif biyya keessan jooraa ture. Achitti dhaladhee Addis Ababaatti dhufe asittiin guddadhe mana barumsaa Kaatoolikii Kaatedraalii Seent Meeriif Lidataa Kaatoolik Kaatedraalii achittiin fixe kutaa 12ffaatti. Achiin booda Yuunivarsiitii Adamaaf Saayinsii Teekinooloojiitti deeme. Achiin booda waggaa tokkoof jaatti achi laalee wanta natti hin tolleef Addis Ababaatti deebi'e. Addis Ababaatti deebi'ee I joined the Ethiopian Aviation Academy. So I finished my commercial and ground service and marketing from Ethiopian Aviation Academy. Achirraan fixe. Achiin booda akkasumaan iyyuu Addis Ababa University irratti extensioniidhaan baradha. Science software engineering barachuu wanta barbaadeef malee barumsa irratti kana ture. Biis Technology jechuun akkuma maqaa isaa of masaa himuu fi Biis Technology jechuun biizinasii kee teknooloojiidhaan akkamitti akka walitti galanii hojii kee akkamitti ba'eessa akka uumamu isa provide goona. Biis Technology is a solution for any business that let's say if you're working at a government institution, private company, let's say small and medium enterprise company, if you're even a startup. We provide a solution for every business problem that you encounter during your business. So the thing is, we provide a local solution for a local problem in a creative way. So we provide one of our product that we put it on the market, which is an ERP system, Enterprise Resource Planning System. So this system helps you ease your business problems. So it actually manages your finance, your human resource, your inventory and everything. So it's completely locally made. It actually took up to 10 years to be developed and tested until now. So the product is ready. We're trying to put it on the market. So besides that, the creative part about this product is that it's actually made locally and to fit the local regulation that we have here in the country. So besides that, it's actually cheap, it's affordable, and anyone that wants the system could actually, take it and use it in any language, you name it. I think we have up to 10 or 9 communication language here in the country. So you can use the system with your preferred language and with the actual regulation of the regional government. So we here in Addis, we have the central government, but in different regional governments, there are different type of rules and regulations. So it actually aligns with every regulation regional system has. So systemiin kun biyya adda addaatiif Addis Ababa Itoophiyaa keessa kan jiruuf akka ta'e hojjetame waggaa 10 fudhateera amma stage kanarratti amma ga'utti isas wanta baay'ee laallee biyya keenya problem wanta jiru hundumayyuu assas goone systemii kana provide goone wanta ta'eef namni eenyuyyuu wanta teknoolojii namni omaa hin beekne iyyuu teknoolojii kana fudhatee biizinasii isaafis omaafis haa ta'u itti fayyadamuu danda'a jechuudha. Wanta ta'eef biyya alaarraa wanta nuti as hojjechuu dandeenyu biyya alaarraa finnee qarshii isaaniidhaan qarshii keenyadhaan bitannee itti hojjechuu hin qabnu. So Biis Technology kanuma Biis Technology technology provide go'a garuu isarra kan caale product adda addaa sin baasa. Product adda addaa yeroo jiru product akka biizwaanii kan of makeenya hojjennee problemi omayyuu argine manatti kireeffachuu yoo ta'e rakkatee akka manii kiraayee birrii xinnaadhaan akka barbaaddu si go'a nyaatas akka birrii xinnaadhaan laaltee akka barbaaddu wanta baay'ee wanta provide gochuuf isa sadaan servicii provide go'a jechuudha Biis Technology akkuma walii galan. amma yeroo haasofnu
internshipii Adaamaarrattis Addis Ababaarrattis fudhachaa irra. Amma ammatti internshipii nama 4 fudhatneerra seelsis programmeris nama baay'ee qaxarachuuf fiffiigaa jirra. Kun akka laaltan kun managerial office dha kanuma keenya garuu kan employmentiif kan ta'u kan biraa qabna. Isa setup gochaa irratti irra. Amma bis technology akka company akka form yeroo goonu miti ji'a lamaffaa isaatiin natti fakkaata. Ji'uma lamadhaan wanta kana baay'ee achievii gochuu dandeenyeerra investmentis barbaanne apply goone isas fo'anne hojii samma achi fas fiffigaa irra hamma halkanitti hojjechuu dandeenya. So wanta manage goonu maayini wanta nuti dandeenyu qabna wanta nuti hin dandeenyes qabna. Wanta hin dandeenye irratti yeroo keenya baasurra namni wanta sana irratti gaarii yoo ta'e namatti kennina hojii yeroo baay'ee ofuma keenyatti duwwaa hojii qabannee hojicha hin hojjennu. Namni wanta gaarii yoo qabaatte taalentii yoo qabaatte yoo argite hojii sitti kennina ati hin hojjetta. Akka qaxaramuus miti. Ati kaampaasiis ta'ee eessas ta'ee waraqata hin barbaannu miti. Ati hojii sana hojjechuu dandeesse isuma duwwaa barbaanna. Hojii sitti kennina hojii kee fixatta kontiraatiin wajjin wal galta yeroo fixattu intini kee sheerii kee fudhattee deemta akkasiidhaan namni hundumtuu taalentii ofuma isaa qaba. Namni waraqata qabu namni waraqata hin qabnes qaba. Namni waraqata qabu duwwaa miti hojii kan hojjechuu danda'u. Ati hojii hojjechuu dandeesse hojii hojjechuu qabu dandeessa wanta ta'eef. The use ecosystem inspire. We try to inspire the use ecosystem by actually handing over some projects. So we try to test them from the minimum project, then we actually see their progress and we give them, more complex projects. So the way they actually respond to every project determines whether they would have to move forward with to the next project or not. So it's all about improvement. So nu wajjin akka guddatanii barbaanna malee birrii duwwaa siyaadanii akka ofaanii barbaannu. Wanta tokko qabatanii yoo ba'uus barbaade wanta tokko qabatanii akka ba'an barbaanna wanta ta'eef kanuma intini amma dandeenyetti nama gargaaruuf hojjechaa jirra miti. Ofuma keenyas tun ta'in biyya keenyaafis haa ta'u namaafis nama hundumaafiyyuu solution wanuma ta'u way provide gochuuf danda'a jechuun hojjechaa jirra. So processii kana keessa kan programii kan nu gargaare Orbit Innovation Hub irratti apply goone trainingis nuti kennanii turanii seed funding isa uummata tokko kan xinoo push kan nu nuti kennanii turanii isaan yeroo jalqabni nu gargaaranii turanii achiin booda garuu well fundis qabaannis wanta baay'ee barbaachisu ati hojii sanatti fufuu dandeessa moo itti fufuu hin dandeessu namni wanta baay'eetti kennamuu qaba garuu isarraa kan darbe atis sirrattis baay'ee fookasii gochuu qabda kaampaanii kee irrattis pilaanii sin barbaachisa wanta ta'eef so Orbit Innovation Hubin nu gargaarii ture yeroo jalqabnu achiin booda ofuma keenya irratti fiffiigaa achiifas hojii barbaachaa yeroo barbaachisu nuti seelsiis hin taana maarkeetingis hin taana koodariis tiimichi shanidha nuti so it's a power of 5 people so it's a type of synergy so we all have different backgrounds we all have different things so but at the time being I might be the sales I might be the marketing I might be the coder I might be everything so you don't have a specific role when you start a company so you might be 10% doing 10 things at a time so you might not even have a regular sleeping schedule. You might not even have cash in your pocket some days. A lot of things happen, but the thing is, the struggle is real. But at the meantime, there's some institution that actually believe in you. Like in our case, Orbit Innovation gave us a kickstart to actually jumpstart this company, this technology. So we're grateful. They trained us and they provided us with seed funding to start this company. But afterwards, we've been trying to push it ourselves with different parts. We will go and do sales. We try to sell some of our products. Like I mentioned earlier, we provide digital offices, ERP solutions. Any IT problem that you got has a solution when it comes to us. So we approach problems creatively. So that's what we at. And from the government side, we did not get much of a support.
Antani irratti qarqaarsa kan arganne institutionii orbit irratti malee waldaa adda addaa irrattis yoo ta'e government irrattis yoo ta'e sappoortii amma ammatti hin arganne. Opportunities jiraachuun hafnes hin beeknu garuu yoo danda'ame regulation'ichi yoo sirriitti sirraa'e gaariidha. Startuppiin yeroo antani hojii yeroo jalqabdu regulationidhaan taaksiidhaan wanta adda addaadhaan qabachuu hin qabdu. Wanta nuti ammas kan hojjennu wanta problemii biyya keenya keessa arganne solve gochuuf hojjechaa jirra. Wanta ta'eef hamma danda'amutti isaan nu wajjin ta'anii wanta struggling nutti ta'u karaa keenya irratti akka adda adda baasnuuf wanta adda addaadhaan poolisiidhaanis yoo ta'e nu gargaaruu qabu malee nurratti baay'ee intini pressure nurratti baay'isuun qabaatan yoo ta'e namni baay'ee creativis yoo ta'e hojii hojjechuu hin danda'u jechuudha. Wanta ta'eef anis wanta jechuun barbaadu ammas yoo danda'ame pressure nurratti jiru xinnoo poolisiidhaanis haa ta'u faayinaansiidhaanis haa ta'u xinnoo akka nurratti qannasamuu wanta sirraa'uu qabus akka sirraa'udha. Yeroo kaampanii kana jalqabnu mudannoo baay'ee ture. Yeroo intiniirraa faamiliirraa kaatee hamma hojii kana hojjechuu irratti yeroo wanta baay'ee jiraatu kaampanii kanatu hin jalqabin kaampanii kan biraa irratti outsourcing goonii nuti softweericha qabna isaan laayisensicha wanta qabaniif isaan irratti isaan wajjin hojjennaa turre. Persentiin kan nuti argannu baay'ee xinnoo ture wanta ta'eef laayisensii baasuu irrattis namni irrattis wanta kan biraan immoo wanta problemin guddaa maayini faayinaansiidha. Ati yeroo hojii jalqabdu namni baay'ee kan isitti amanu hin jiru. The reason is when you start a new company and speaking for myself, I'm 21 and at this age, I mean dropping out from a university and doing your own thing is not encouraged in our country. We know that very well. So a lot of people do not stand by your side sometimes and it might actually get hefty sometimes. It might be sometimes depressing and draining to actually push forward. You'd ask yourself, why am I doing this? So at some point, but the thing is the team is so inspiring. I really love my team because whenever we're actually facing problems, everyone tries to do their best to actually, if I'm feeling low, my other friend would come and, today is going to be a great day, because sometimes you don't even have finances to finance ourselves to go through the day, to approach customers and clients. So we'd have to go door to door to market our product, and there are a lot of hustles in between that. So as much as possible, the communication within our group is so smooth that we've actually overcome a lot of problems to get here. So the team matters. The finance and the way of actually your mental status actually matters, because when you start up a company, the startup by itself is a risky business to start with. So when you start a business, it's actually risky to start a startup. So there are a lot of problems that actually come alongside with starting a startup. So you don't have to have reasons. You cannot make excuses. So there's no place for excuses. As much as possible, you try to find a solution for every problem. No one cares if you're a programmer, if you're a designer, if you're not. If you're not that thing, then you're going to become that thing next day or who knows tomorrow. So as much as possible, trying to solve the problem is our main. So problem solving mentality is really essential. Mudannoo baay'ee qabna garuu mudannoo irratti focusing goone. Maayini solutioning kan jiru maal gochuu dandeenya yeroo hundumaa problem yeroo face goonu akkamitti wanta kana overcome gochuu dandeenya jedhanii yaadna malee wanta tokko yeroo regulationidhaan isaa ta'u namni isaa ta'u client isaa ta'u wanti baay'ee yeroo nu jalaa badu baay'ee teenyees itti intiniin jennu. Solutionii barbaadutti yeroo baay'ee fiigna. Faayinaansiin inni waanuma guddaadha. Yeroo tokko socho'uu iyyuu hin dandeenyu. Isarratti iyyuu geenyerraa. So wanti adda addaa baay'ee jira. Namnis baay'ee namnis gargaaru faamiliinis yoo ta'e namni baay'ee. So wanta sana hundumaa ati waan tokko irratti yoo ati itti amante irratti of jabeessuu qabda. Namas dhaga'uu hin qabdu. Na tiimiin kee baay'ee maatarii go'a.
dargaggoonni ani kan hin gorsuni biizinasii jalqabu kan barbaadan xinnoo isaa ta'u guddaa isaa ta'u maalis isaa ta'u tokkoffaa abdii akka hin kutanneedha. Namni ufee akka hojiin kee akka hin taane sitti himuu danda'a. Faamiliin kee ufee sitti himuu danda'a. Investarii isaa ta'u eenyuyyuu namni ati amanattus eenyuyyuu garuu ati sirriitti ofuma keetti yoo amanatte hojichi hin ta'a jechuudha. Lammaffaa immoo ofii isaaniitti akka amanatanidha. Ati ofii keetti yoo amantii hin qabaanne hojii kee irrattis hin qabdu jechuudha. Wanti kun fiicharii qabaa jettee yaaduu qabda. Fiicharii isaa laaltee hojjechuu qabda malee har'a birrii kiisii kee keessa dumbulloos hin qabdu ta'a. Garuu fiicharii irratti wanta guddaa ofuus hin danda'a wanta ta'eef ati har'a qarshii har'aaf jettee fiicharii kee akka hin dhabne jechuudha. Fiicharii kee laalaa isa intini piikcharii guddaa laalaa deemi malee isa fuuldura kee jiru isa intini kee miila kee jira kan jiru piroobilemii miila kee jira kan jiru isa laaltee akka kufneef amantii sirriitti barbaachisa ofii keettis amanachuu qabda. Ani amma kun personaalii ta'uu danda'a garuu ani waaqayyotti sirriitti namana ofii kootti sirriitti namana. Inni anaaf paawarii guddaadha. Namni ani personally speaking that is my engine behind. I believe in God and I feel like it supports me through my challenge, through my journey, and I advise everyone to believe in God. This is my personal belief. So besides that, I encourage everyone not to, quit. You have to believe in yourself and you have to keep on trying. Whenever you have a product, put it in the market, iterate it. If it does not work, come again to the lab. And this is our small office. This is the managerial office, as I mentioned earlier. This is our creative hub where we get crazy about ideas. We brainstorm everything. So we don't care if it sounds absurd or not. We just think about the idea and we digest every idea. We brainstorm everything and we try to actually come up with a full sense of every idea that we put in the pot. So that's what we do. And besides that, I feel like you should compare yourself with your future self. I don't believe in that type of, if you ask me what my idol is God is my idol. I don't have any other idol, but if you ask me like physically as a human being, I compare myself with my future self. There is that person, there is that Meti I think of after 5 years or 10 years, I don't know. So that is the Meti I want to be every day. So you have to teach yourself every day. You have to analyze, what do you know better than yesterday? What have I learned? Why did not this thing? So you have to keep on. It's like when you're a startup, you're like a complete researcher. So you have to research everything. You have to research your life, your environment and everything. So you have to keep on doing. You have to keep on learning every day, every day, every day. Never stop. And do not limit your potential. Do not scale yourself with a measurement of other people's success. Success is not measured to start with. So do not try to measure your successes. I feel like, first of all, you have to live, you have to make off money, but at the meantime, you have to believe in something. So namni wal dargaggeessuu kan qaban of masaanii wajjin malee nama kan biroo wajjin miti. Ati waggaa 5 waggaa 10 booda nama ta'uu barbaaddu qabda. Isa wajjin ofii kee compare goota malee nama kan biroo wajjin ofii kee compare hin goone. Believe in yourself, try, never stop, and believe in God. Thank you.